Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo fi akkasuma barattoota keenya kan olaanoo barachaa jirtan akka nagaa fayyaa jirtu. Har'a qophii gabaabaa fundamental accounting turraa isiniif qabannee bakka irratti dhaabbanneerra. Haala nuuf mijatu didirraa xiqqoo of duuba hirkifannee dhiifama isiniin jechaa. Akkasuma namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akkasuma telegiraama keenyaafis haaraa taatan subscribe join godhuudhaan miseensa keenya tahaa isiniin jechuu barbaanna. Wal guddisuun akkasuma afaan keenyas guddisuun kan nurraa eegamu ta'a. Hayyee amma gaafii qabannetti jechaadha. Gaafiin kun kan akkuma inventory under FIFO irratti kan hojjenne example saniin kan hojjennu ta'a. Hayyee the beginning inventory purchase and the sales of ABC company for months of January present as follow. Isaan mangatii kana kan ABC company purchase godhe akkasuma beginning inventory fi sales godhe January 1 up to January 30 kan transaction hojjetedha inni. Ogguu kana asirratti ilaallu beginning inventory January 1 irratti wanta meeshaan isaa haga 15 gahu tokko fakkeenyaaf moobaayilumatti haa fudhannu. Moobaayila firii 15 fakkeenyaaf 10 yookaan gurguru ta'ee beginning inventory ittiin jalqabe hojii takka ittiin jalqabe 15 eegale birrii 10 jechuudha. Akkasuma January 6 irratti ni gurguree firii 15 irraa 5 gurgure 10 itti gurguru isaan of himaasittis. Akkasuma January 10 irratti purchase ni bitee duraan 15 irratti 5 gurgure akkasuma ammas 10 bitee jechuudha birrii 12 kanaas irra keenya hanga January 30tti kan akkanumatti deemu ta'a jechuudha. January 30 purchase mobile 15 bitee costi 14tiin haga dhuma isaa kanatti kan laallu ta'a jechuudha. Hayyee mee fakkeenyota isaa kanarratti yoo deemnu taate average cost method kana laaluuf deemnaa jechuudha. Isa kana under perpetual method or under perpetual system idhaan kan laalludha. Under periodic system kara dura laallee jirra achi booda deebitanii ilaaluu dandeessu. Okay, January 1 jalqaba teebilii kana kaafachuu qabna. Teebilii kana eega kanatti kaafannee purchase inventory and sales keenya tartiiba isaaniitiin kaa'achuu qabna. Hayyee erga kanatti kaayyannee haala kamiin akka hojjennu example kan laallu ta'a. On January 1 in beginning inventory unit 15 at cost 10 akkuma fakkeenya jalqaba jennetti moobaayilatti haa fudhanne moobaayila firii 15 birrii 10 gurgura inventory eegale. Inventory kana yeroo laallu teebilii inventory jalatti deemnee quantity hangi isaa 15 ta'e moobaayila firii 15 birrii 10 yeroo fideetu gurguruudhaaf 150 ta'a total costiin isaa jechuudha. Total costiin ittiin gurguruudhaaf deemu waliigala 150 ta'a fi jechuudha. Hayyee January tokkorraa eegalee January 6 irratti gurguruu jalqabe. January tokko hanga 6tti 6 irratti sales godhe gurguree firii 15 irraa 5 gurguruu isaa asirratti nuuf hima. Erga gurguree eessarratti kan barreeffamu ta'a cost of merchandising sold meeshaa gurgure kana gatii isaatii waliin keenyaaf jechuudha. Moobaayila 5 gurguree birrii 10 waliigala birrii 50 ta'a fi jechuudha. Erga birrii 50 ta'ee meeqatu nuuf hafa inventory keenya? Moobaayilii meeqatu nuuf hafa? 15 irraa 5 waan gurguree 10tu nuuf hafa jennee asirratti barreeffama. 10 sunoo 10 yoo gurguraman 10 waan gurguraman waan ta'eef birrii 100 nuuf ta'anii jechuudha. Wanta qarshii 100 nuuf ta'u nuuf hafee jechuudha.
firii kudhan hatee mobile. Hayyee. And January 10 purchased at unit 10 at cost of 12. Isa kanas January kudhan irratti ni bite ammas gurguruudhaaf ni bite. Mobile firii kudhan bite birrii 12 bite waliigala 220 ta'a jechuudha. Isa kana erga kanatti purchase table of purchase jalatti barreeffannee soldii hin laallatu soldii wanni hin laallanneef hin gurgurree ni bitee jedha. January 10 irratti. Kanaaf inventory jalatti yeroo adeemnu ta'u isa kana kan duraan hafe firii 10 nuuf hafe. Arraas 10 gubbaatti gaffinne. 10 yeroo irratti idaannu waliigala meeqa nuuf ta'a inventory firii 20 nuuf hafaa jechuu gurguruudhaaf. Kan dukkaana keenya keessa jiru firii 20tu hafaa jechuudha. Hayyee average methodii kanarratti unit costiin akka P40 miti. Asirratti wanti goonu akkam gatii isaa meeqa unit costii isaa meeqaan akka gurguramu erga olii ilaalee kan hir'atu ta'a inni asirratti haalli jijjiirama. Asirratti yoo ilaaltan taate formulaan at January 6 irratti sold waan goonitu jira. Isa kana January 6 kanarraa yeroo dhibba asirratti kan agartan inventory nuuf hafe 10 nuuf hafe 5 waan gurgurree 15 irraa 10 nuuf hafe 10 gurgurra waliigala meeqatu nuuf hafe 100 nuuf hafe. Dhibba ida'uu kan January ammaarra jirruuti. January 10 irra jirra waan ta'eef January 10 waliigala isaa 220 ta'a jechuudha total costing isaa. Dhibba ida'uu 220 meeqa ta'a 220 ta'a. 220 kana 20 firra. 220 yeroo 20 firru 10 takka tuqaa 0 dhufaa jechuudha. 10 takka nuuf dhufaa jechuudha. Haala kanaan 10 takka kana argannaa jechuudha asirratti. Inventory keenya quantity isaatis asirratti meeqa ta'a 10 ida'uu 10 meeqa ta'a jechuudha 20 nuuf ta'a jechuudha asirratti. 10 kan duraan qabnuu fi 10 kan amma January 10 irratti idaane waliigala 20 dhufaa jechuudha. Hayyee January 10 irratti amma sales goone firii 8 gurgurree firii 8 kana unit cost 10 takkaatiin gurguruu jalqabna jechuudha. Asirratti average costiin haala kanaan sirreessaa jechuudha. 10 takkaan ka'ee galuu ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 10 takkaa yeroo halaaluu ta'u 88 dhufanii jechuudha. Isa kana 20 irraa waan 8 gurgurreef meeqatu nuuf hafa 12tu nuuf hafa. 12 kanas 10 takkaan yeroo baay'eenu 132tu nuuf hafa jechuudha. Okay. In January 25 purchased 8 items at 12.5 asirrattis January 25 irratti ni gurgure ni bite mobile firii 8 akka fakkeenya keenyaatti birrii 12 saantima 50 wajjin waliigala isaa 8 baay'isu 12.50 dhibba ta'a. Isa kana purchase ni binne asirratti duraan 12tu nuuf hafe. 20 irraa waan 8 gurgureef 12 nuuf hafe amma asirratti immoo 12 irra 8 keenya 8 waan purchase gooneef. January 25 irratti purchase waan gooneef 12 irra yeroo 8 keenya 20tu nuuf hafa jechuudha. Akkuma January 10 tti unit costing fi total costing jijjiirama jennee jira. Asirratti yoo halaaltan taate kan January 20 kana fudhanna. Total cost inventory irratti total cost 132 ida'uu total cost of at current January 25 132 ida'uu 232 dhufa. 232 hiruu 20ti. 232 yeroo 20 hiruu 10 takka tuqaa 0 finnaa jechuudha. Haala kanaan unit cost fi total cost January 25 irrattis arganna jechuudha. Yeroo dhibbaan total cost fi unit cost irra dhufu yeroo nuti purchased goon qofa jechuudha average costing. Hayyee in January 27 irratti it is sold at 10 quantities at birr 11
isa kanas 11.60 dhaan kan gurgurru ta'ee jechuudha. Quantity isaa firii 10 kan ta'e waliigala isaa 116 nuuf dhufa. Isa kana kan gurgurree ta'a jechuudha firii 10 gurgurre. Waliigala keenya 20 qabna. 20 irraa 10 hir'isuu qabna. Maaliif 10 ni gurgurre waan ta'eef. 10 Jaanuwaarii 27tti gurgurre waan ta'eef gadi bu'aa jechuudha. Erga gadi buufnee meeqa nuuf dhufa? 10tu nuuf hafa. 10 takka tuqaa 60 gurguramuuf deema ganaadha. 116 nuuf ta'a jechuudha total costiin isaa. Wanta ganaa gurguramuuf deemu jechuudha kan nuuf ta'u. In the last January 13 I purchased 15 and 14 costs. Wanta hangi isaa 15 ta'u tokko mobaayilii haa jennu birrii 14 kan gurgurite. 15 kana yeroo 14 baay'ifnu 210 nuuf dhufa jechuudha. Kanaaf asirratti wanti nuuf hafe 10tu nuuf hafe inventory keenya 15 irra keenya amma maaf 15 Jaanuwaarii 8 irratti purchase waan goone wanta gurgurachuuf deemnu tokko binnee finne jechuudha. Ka duraan qabnu 10 qabna ammaas 15 irratti idaanne waliigala 25 nuuf dhufa jechuudha. Akkuma purchasing yeroo dhufu dhiibbaa unit costii at inventory fi total cost at inventory irratti fidu asirratti sirreessina jechuudha. Kan ammaas akkam jenne at previous inventory 116 dhufe and at current purchased total costing keenya 210 216 326 nuuf dhufa 326 waan nuuf dhufe asirrattis quantity hanga hamtu nuuf hafe duraan 10 qabna ammas 15 reedan asirratti 25 nuuf dhufe 326 hiruu 25 yeroo guuru 13 tuqaa duwwaa 4 nuuf dhufa jechuudha. Haala kanaan deebisaa January 30 at end of ABC campaign arganne jechuudha. Erga kanatti arganne total cost sold keenya asirratti 254 dhufa. Inventory waliigala kan nuuf hafe 25 nuuf hafe wanta gurguruudhaaf deemne jechuudha. 25 mobaayila 25 nuuf hafe jechuudha. Akkasuma kan gatii isaa 13 tuqaa duwwaa 4 gurguramuuf deemu waliigala isaa 326 ta'a jechuudha. Wanti nuti gurguranne waliigala isaatiin 23 dhufa jechuudha quantitiin isaa. Haala kanaan kalaallu ta'a jechuudha. Hayyee how to calculate on this formula and these items. Isa sadeen kan akkamitti akka calculate goonu ilaallu ta'a. Weight average unit cost, ending inventory cost and cost of merchandising sold ilaalla jechuudha. Okay, cost of goods sold and ending inventory under perpetual inventory system bir 254 and 326 respectively. Haala kanaan cost of goods sold fi ending inventory keenya kan arganne. The result under periodic inventory systems are weight average costing keenya formula isa cost of goods sold available for sale minus ending inventory nuuf dhufa. Cost of goods sold available for sale in keenya meeqa taha asirratti xayfoot deebinee ilaallu tahu. Cost of goods sold available for sale in 254 nuuf dhufa. 254 hir'isuu ending inventory 326 isa kana yeroo irraa hir'isnu 580 nuuf dhufa. 580 hiruu 48 isaa dhufe yoo hayattan taate quantity of sold plus quantity of inventory 25 ida'uu 23 isa gurgurre ida'uu isa nuuf hafe waliigala 48 nuuf dhufa jechuudha. Equals 12.08 nuuf dhufa jechuudha. Ending inventory argachuudhaaf weight average multiply by ending inventory. Weight average nama nuti arganne 12.8 baay'isuu ending inventory ti. Ending inventory quantity ti jechuudha. Asirratti ending inventory quantity keenya 25 jechuudha. Isa kana waliin baay'ifna 302 nuuf dhufa jechuudha. Okay, cost of merchandising sold yohan laallu inni kunis formula isaa cost of goods available for sales minus ending inventory.
cost of goods available for sales keenya 580 irratti arganne kana hir'isu ending inventory nas irratti arganne 302 nuuf dhufe jechuudha. Yeroo wal irraa hir'ifnu 278 nuuf dhufa jechuudha. Isa kana haala kanaan kan ibsannu ta'a jechuudha. Ayyee ammas fakkeenya isatti aanutti yoo kan dabarru ta'u haala quusaa simplest ta'een kan biraatti haa dabarru. Ayyee transaction isaa asitti argiru kanaan kan hojjennu ta'a. January 1 up to January 13 kunis akka kanatti kan hojjetamu inventory keenya 20 sales January 4 irratti 4 akkasuma up to January 13 irrattis purchased godhe unit isaa 20 katee cost 22 gurgure jechuudha. Isa haala kanaan kalaallu kanaan ilaalla. Ayyee teebilii akkuma jenne haala kanaan kaa'annuu qabna. January 1 irratti inni kun beginning inventory keenya kana ilaallu ta'u 20 quantity keenya firii 20 katee fakkeenya kanaan unit isaa costiin qarshii 20 ta'uun yeroo walitti baay'ifnu 400 ta'a. 20 baay'isu 20 400 nuuf ta'a jechuudha. January 1 kun beginning inventory jechuun wanta nagadaaf jalqabneen tokko firii 20 jalqabe jechuudha. Mistariin kun beginning inventory kun ending inventory waggaa dabreeti jechuun beginning inventory fakkeenyaaf 2014 yoo ta'e average costing table kana beginning inventory January 1 kun ending inventory bara 2013 ta'a jechuudha. 2014 yoo ta'in ending inventory 2013 ta'a. Garuu 2014 beginning inventory ta'a jechuudha. Okay, in January 4 it is sales 14 items at 20 wanta hagisaa 14 ta'u 20 gurgure yeroo san 280 dhufa walii gala wanti gurgure gatiin isaa jechuudha. Asirratti wanti nuuf hafu 20 irraa yeroo 14 hir'isnu maaliif 14 gurgure jechuudha 20 ittiin jalqabne irraa firii 6 nuuf hafa 6 kanaas 220 nuuf ta'a walii gala isaa jechuudha. Birrii 20 yoo gurgurre in January 10 irratti yoo kan dabaru ta'u purchased godhe firii 18 bite jechuudha ammas gurguraaf 18 bite unit cost isaa 20 takka hateen wanta qarshii 20 takka firii 18 bite walii gala 378 dhufa jechuudha. Isa kana erga kana goone duraan 6 qabna asirratti 18 irra idaane walii gala 6 idoo 18 24 ta'a jechuudha. Wanti gurguruudhaaf nuuf hafe 6 fi 18 walii gala 24 nuuf dhufa jechuudha. Okay, unit costiin akkuma dhiibbaa fide jennetti isa kana ammas asirratti yoo halaallu ta'u 220 ida'uu 378 498 nuuf dhufa jechuudha. 498 yeroo 24 hirru 24 nuuf hafe kanaaf hirru 20.75 nuuf dhufa jechuudha. Ayyee January 22 irratti kan dabartu at sales goone ammas firii 8 gurgurree jechuudha. 20.75 dhaan walii gala 166 nuuf ta'a jechuudha. Isa kanarratti ammas 24 kan gurguraaf nuuf ta'utu jira. Garuu January 22 irratti firii 8 gurgurree jechuudha. Waan irraa gurgurreef jecha 16 nuuf hafa jechuudha. 16 kanaas 20.75 yoo baay'ifnu 332 nuuf ta'a yoo haa gurgurru ta'u. Inventory keenya firii 16 nuuf hafa jechuudha. Okay, at January 28 it is sales ammas ni gurgurre firii 6 gurgurre 20.75 walii gala 24.5 nuuf dhufe. 24.5 kun jaha baay'isuu 20.75 nuuf fidaa jechuudha. Maaliif quantity firii 6 ta'e tokko yeroo 20.75 gurgurru walii gala firiin jaan sun 24.5 nuuf dhufa jechuudha. Ayyee 16 irraa ammas 6 waan gurgurreef 10 nuuf hafa. Maaliif asitti 24 irraa 8 gurgurre 16 nuuf hafe. 16 irraa ammas 6 gurgurre 10 nuuf hafa. Kanaaf kurnan kanaas 20.75 dhaan yeroo baay'isnu 207.5 nuuf ta'a jechuudha. Gurgurtaadhaaf wanni
dukkaana keenya yookaan stoora keenya keessa nuuf jiru jechuudha. In January 30 to purchased ammas mistariin kun January 30 irratti ni bite. Waan firii 20 bite, birrii 22 bite. 440 nuuf ta'a jechuudha. Isa kana firii 20 nuuf bite duraan firii 10tu stoora keenya keessatti nuuf hafe. Firii 10 qofatu nuuf hafe. Ammas purchased godhee fide bite inventory irra oolchuudhaaf firii 20 irra 10 yeroo keenyu firii 30 nuuf ta'a jechuudha. Firii 30 kana kan purchased godhee osoo hin taane amma kan inventoryidhaaf stoora keessa jiru jechuudha gurgurtaadhaaf ta'u jechuudha. Waliigala 30 kun 10 duraan qabnuu fi 20 Jaanuwaarii 30 kanarra nuuf itti bite waliin firii 10tu nuuf hafaa jechuudha. Ammas yeroo purchased goone average costiin dhiibbaa fidu isaa beekuu qabna. Average costiin yeroo kam dhiibbaa fida unit costii fi total cost of inventory irratti yeroo purchased godhu mistariin. Asirratti ammas Jaanuwaarii 30 irratti purchased waan godheef dhiibbaan ni dhufa. Asitti maal godhuu qabna? 207.5 ida'uu 440 walitti ida'a. 647.5 nuuf dhufa. 647.5 soddomaaf irraa jechuudha. Yeroo san 21.57 finnaa jechuudha. Haala kanaan kan deebisaa keenya argannu ta'a jechuudha. Cost of merchandising sold yookaan cost of available for selling 570.5 nuuf dhufa. Quantity of inventory nuuf hafees 30tu nuuf hafa. Total cost or ending inventory keenya 647.5 nuuf dhufa jechuudha. Akkasuma cost of goods sold kan gurgurrees haala kanaan 14 jaha walii daanii kayyanna jechuudha. Isa kanas haala kanaan kan ibsannu ta'a jechuudha. Ayyaada wantoota keenya kabajamoo gaafii kan akka haala kanaan kan simplest ta'ee isiniif galu jennee abdannaa. Har'aaf asirratti yoo kalaabbanne gaarii natti fakkaata. Akka ammas namoonni chaanaalii keenyaaf haarii taatan subscribe godhuudhaan amilee nutti horaa. Gaafilee garagaraa telegiraama keenyarraa PDF akkasuma gorsaawwan illee achirraa kan argattan ta'a. Wantoota gruuppii keenya Ashaam Teachers irratti seentanii gaafilee garagaraatiis yookaan komentii qabdan achirratti kennachuu dandeessu. Ayyi asirratti yoo dhaabbanne gaariidha. Galatoomaa jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna.